saamanii tumanii gatanii sokkan. Lubni tokko karaa sana utuu darbuu namicha yommuu lafatti arge irraa goree darbe. Akkasumas namni gosa Leewwii iddoo sana dhufe yommuu isa arge irraa goree darbe. Garuu namni Samaariyaa tokko karaa sanaan utuu darbuu namticha argee baay'ee ho'eef. Gara namtichaattis dhiyaatee dhadhaaf waynii madaa isaatti dibee hidheef. Achiis harree isaa irra kaa'ee iddoo itti gargaarsa gochuufii danda'utti geesse. Borii isaas meetii 2 namticha isa eegutti kenne. Akka inni namticha ittiin gargaaruuf itti hime kan irra caalaa yoo baafte yommuun deebuun sii kenna ittiin jedhe. Egaa jarreen sadan kana keessaa isa kamtu namticha miidhame kanaaf gaarii godhe? Namticha isa gaarii godheef. Atis akkasuma godhe. Egaa daa'imman gara koo haa dhufaniin hawwinaa. Mootummaan Waaqayyoo kan akkasiitiif yoo dhugumaan isiniin jedha. Eenyuyyuu mootummaa Waaqayyoo akka mucaatti kan hin fudhanne itti galuu hin danda'u. Kan maqaa kootiin mucaa kana simate anas simate. Kan ana simate immoo akkasuma isa na erga simate. Isin keessaa inni xiqqoon hundumaa caala. Maaltu ta'aa jira? Yesuus nama Naazreettu darbaa jira. Yesuus! Yesuus! Ilma Daawit! Maaloo namaan! Maal akkan siif godhu barbaadda? Arguun barbaada. Argi. Amantiin kee si fayyiseera. Nan arge. Nan arge. Nan arge. Yesuus isa tunni gara Yerusaalemiin dhaqaa jiru namoonni hedduun isa simataniin karaa fayyinaa akka inni isaan barsiisuuf waa'ee mootummaa Waaqayyoos akka inni isaan itti himuuf gaafatan. Namtichi kun dhugumaan Masiihii. Yaa Gooftaa, yaa mootii na fayyisi. Yaa Gooftaa maaloo nu fayyisi. Waaqayyoon haa galatu. Yaa Gooftaa, karaa dhugaa nu agarsiisi. Namootni Yesuusin akka Gooftaa isaaniitti fudhachuu jalqabani. Yaarikoo keessa Zakkiyoos nama jedhamu qaraxxuu gabaabaa tokkotu ture. Yesuusin arguu waan barbaadeef mukatti ol ba'e. Zakkiyoos dafii gad bu'i. Har'a mana kee oola. Mana koomo? Eenyutu mana isaa dhaquu barbaada? Zakkiyoos attamiin Yesuusin baruu danda'e? Dhaga'aa. Walakkaa qabeenya kootii hiyyeessotaan kenna. Nama yakkees yoo jiraate dachaa 4 godheen baasaaf. Hangara namanu karattuun karata isaa deebisuun soba.
fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Sababa namtichi kun hortee Abrahaam ta'eef. Ilmi namaas isa bade barbaadee fayyisuuf dhufe. Dhagaa. Gara Yerusaalemittis ol baana. Waa'een ilma namaas raajotaan kan barreeffame hundi isaanii raawwatamu. Harka warra saba Waaqayyoon taanettis ni kennama. Itti qoosus, ni qaanessu, arrabsaniis itti tufu. Ni reebama, ni ajjeefama. Guyyaa sadaffaattis garuu du'aa ni ka'a. Yesuusis akka harka cubbamootaatti du'u yoo beeke iyyuu daandii Yerusaalemiin qabate. Namootni baay'eenis hedduutti gammadanii akka inni mootii isaanii ta'e beeksisan. Barsiis, bartoota kee kana calchechisiisi. Isiniin hin jedha isaan callifnaan dhagoonni kun mataan isaanii iyyuu jalqabu. Nagaa, ulfina, fayyaa. Yesuusis Yerusaalemitti siqee gaafa ishee arge ni boo'eef. Nagaa keef. Eeyyee nagaa keef kan sii ta'u har'umallee utuu beekte kam gaarii ture. Amma garuu si jalaa dhukateera. Yeroon diinonni kee dallaa sitti ijaaranii sitti marsan dhufaa jira. Yeroo sanatti si balleessu. Atiif ijoolleen kees ni baddu. Wanti sirratti ijaaramee jiru hundi tokkollee tuunafiin ni barbadaa. Guyyaa Waaqayyo itti si fayyisuuf dhufe hin beekne hoo. Manni qulqullummaa Yerusaalemis bakka waaqeffannaa ta'uunsaa fi bakka daldalaa ta'ee ture. Shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha ja'a, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, digdamii tokko, digdamii lama, digdamii sadii, digdamii afur, digdamii shan, digdamii ja'a. Manni koo mana kadhataati. Isin garuu holqaattu gootanii. Loowwan keenya gadhiise. Qabaa! Qabaa! Waardiyyaa waami! Namootni Yesuusin mootii godhanii fudhachuu isaanii fi wallabdeen namoota siyaasaaf hangafoota amantii gidduutti guddachaa dhufe. Garri caalaan isaanii isa akka mootii fudhachuu isaanii dhaga'eera. Mootii! Mootii kadhattuu wajjituuf hattuu moo? Kanaan dura argine jirra ni dhufu deebi'anis ni sokku achumaanis irraanfatamu. Hin dogoggorinaa duuka buutuunsaa baay'achaa jiru. Namoonnis isa jaju. Egaa inni mootii dhaqa. Garuu waan isin yaadachiisa. Namichi kun kanaan booda yoo nagaa booresse isinitti gaafatamtu. Tarii inni sirriidha.
galiilicha qabuun amma. Luboota keessaa hangattoonnii fi uftuultonni isaan morman baay'achaa dhufan. Yihuudoota keessaa immoo hordoftoonni isaanii baay'atan. Warri isa balaaleffatanis mormiif ka'an. Mana qulqullummaa keessatti saatiyyeessaa tokko saantima 2 kennuu ishee Yesuus arge. Baay'ee xinnoodha. Caalaa kennuu hin dandeessu isheen. Isinitti nima. Haatiyyeessaa